Riyasi Nadura gadi bahin jedhuma achirra ol ba'ee maayikii fudhatee amaanaa guddaa kanarra kaa'ee dhugaadha. Inshaallah wanni rabbi nu laaffisu hundinuu kan hin taane kanneen hin jirtu. Muslimni abdii isin kutatu abdii isin muratu. Kaleessarra arra wayyaa arrarra boru wayya. Akkuma kabajamoo muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy jeetti wanni moggatti isiniin deemnuuf hin jiru bakka majlisa magaalaa maayaa bituu danda'u walakkaa magaalaa ta'u isin akka koreetti ifiidee maatii lafa filadha. Lafa isin filattan sanitti beenyaan barbaachisuus kafaluudhaan laficha isin akka ga'uun kiyya ta'a waan ta'eef tanaan isin ilaale yoo taatan isin hin jiru. Filannoo isinii fi dhiisa akka bulchiinsa magaalaatti immoo waan godhuun irra jiraatu hunda godhee majlisa kana qubsiisuu dirqama qabna waan ta'eef kana akka inni assaayimentii kophaa biyyarra kaa'ee sun kophatti furan. Anis waliin fudhadhaa deemtanii bakka kanatu majlisaaf taa'aa kan jedhu san sirriitti ilaaluun barbaachisaa. Asumaan dhaamsiniin anis dhaammadhu bakki nuti ilaallannu pilaalii magaalaa keenya alhamdulillah kan mirkanaa'e. Duraan magaalli keenya kara deemtu beektu karatti dhaammattu beektu. Ogeessa immoo isinii ramaduun dirqama ta'a. Ogeessa pilaalii kana beekee bakki kun tajaajila kanaaf oolaa kun kana ta'a kan jedhu san deeggarsa isaa taasisuun dirqama ta'a waan ta'eef walitti dhiyeenyaan duraanuu ga'ee waliin qabna. Lafaa miti mataa kiyyaa'u isinii qaba waan nagaafachuu qabdanii kan akkasii waliin sirreessin. Kan lafa majlisaa wajjin wal qabatu isa guddaasa isa majlisa keenya gidduu danda'u koree keenya kan majlisa adda baasee nu immoo gahee bulchiinsa keenyaa keessaan baanaa inshaallah rabbis nu gargaara wal wajjin wanni nuti milkeessinee jiru tana adda baafamu sheef ibsaatti dhiisaa jiru galatooma.